maashaallah tabarakarrahman mubarak kanasi mali kuma furtama na galchi yade እንትና አባገዳቲ ወለ ፈካቱ አባገዳቲ ኦዳራ ካተንኙ ቃውቲን ፈጠረሜ ባፈከን ሞቴ ሩጫ ፊጌን ሞቴ ጅብቲ ሩጬ አንደኛው ወደ መሮባ ከፈካቱ በዳፈሜ ወረ በዳሰለ ያገለቶ ማተና አባገዳ አከነና ከኑ ወደ በዳርቱሞ ነራሩ ጋርቱ አባገዳ 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 ለኮሳ ዋሳብ ሮባ ካታ hangafa ወዶታ ፈካታ yoo si badhaasa rakkoon qabu homaa sitti nan kanne si badhaasuma qabaa jedha abbaan giddii maa innillee waan badhaasuuf deebisee isin yoo kenne kenna alaabaa antinaan odaa roobaa fakkaataa yoo si kenne immoo caalaadha hin ta'u naa kenne immoo deemu naa kenne asuman kaadha waan kennamu asumatti baalli waa walirraa fuudhee Oromoo walii dabarsuuf kenna si kenna miti namoota jaalatu si kenna miti ati immoo naa kenniti asan kaa budheenaadha budheen deemu lammaffaan ta'a abbaa lammaffaan ta'a abbaatti ta'uu dandeessa abbaa lammaffaan godheeti abbaa lammaffaa baalli naa dabarsu abbaa lammaffaan godhuuf abbaa gadaa dhiisaa morma galfachuun harka galfachuudhaaf booddee dubbiin tolte kedhe abbaa lammaffaa yoo ta'u ta'e siifan kenna asuma ta'a jedhe abbaa lammaffaa wanni jettanii mubee baalli dabarsinaa kenni gadaan eegasee harka turte Oromoo dabarseetuma walii kenna baalli dabarsinaa kenni jedhaani. Kuni qoosaa miti odaa ta'uusaa qofa osoo hin ta'in odaa ta'uusaa qofa osoo hin ta'in hayyoota Oromoo nama torba ka irratti mallatteesse hin mul'ata ittaa jalfidhi agarsiisa. Daawit Abdataa jaal Daawit Abdataa hayyuu guddaa hayyuu Oromoon qabdu keessaa kun tokko. Qabsaa Oromoo ta'u lammii beenya argita lammii beenya lubbuudhaan jiru laa yawwan as keessa ta'anii na laalaa jiru jaan kennasaa ayyaana beektu mee daadhiisi takkatti baburuksii fixadha abbaa giddii jaal Mikaa'el Booran nan fixaga obsi jaal Mikaa'el Booran gadaa gaaddisa gadaa gabbisaa jaal gadaa gabbisaa Doktor Gadaa Oljira jaal Abdii Raggaasa as keessa kaafii jira warra baa'oo keessa arga kattee maarree waa takka siin jedha abbaa giddii Oromoo waa takka qofa waliin kennine jedhani niitii qofa dabarsitee waliin kennitu jedhani namni kun maarree lammaffaan godhii nama kiyya siin jedhe qaama keetii niitii kadhataa jiru kun waan uummataati atillee kaayoo keetii qofaaf kan sheekanto lammaffaan ta'a kan sheekanto isaan kenni jedhaa jiru laa lammaffaan na kenni hin jenne abbaa giddii kenni miti isinuu qaama tokko akkuma isa agartanii dorgomanii si affeeran san atillee nama kana hamilee nuu ta'ii fi namni kun saba Oromoo biratti illee kabajamaa qaba akkuma keetii abbaan qabeenyaa kenni jedhaa baalli dabarsiisu abbaan ilmaa baalli dabarsuu waan matii waan ta'eef baalli dabarsuu jedhaa agartu ambaasaadder Mubaarak Musammaa faarmaasii abbaa giddii keessa argamanii ambaasaaddarri Mubaarak Musammaa abbaan qabeenyaa miidiyaa agartuu Oromoo keessattuu biyya Arabaa keessatti gahee guddaa qabatte waan ta'eef qabeenyaan akka ija koo laalu odaa kana badhaasa an argadhe kan abbaa qabeenyummaa kana sheerii aksiyoonii si kenne sheerii qabda amanaan deemu midhaa kennaa jiru sheerii parsantii 50 odaan kuni qabeenya keetis parsantii 50 kan kooti akkas galatooma ulfaadha ulfinni isin naamani waraabunaa dagaaga illee sanuma jenne wallahi kennu abbaa gadaa no takka abbaa gadaa qoy abbaa gadaa dubbatanu takka biyya dulaa irratti namni Sika foto sinkafannaa ragaadhaan sika foto sinkafannaadhaaf achi sika aksiyoonii parsantii 50 akkana isaa yoo qixxeenaa kenni jedhe odaan kutamuudhaan jechuu fi amma kennamu walumaa galatti kennamni haa ta'u keessatti qabeenyi kun an qofaatti murteessuu hin danda'u amma booda ati illee qofaatti murteessuu hin dandeessu ani illee waan tokko gochuu socho'uu hin danda'u jechuudha haala kanaan nu yoo dandeetti dabalamuu dandeenya jechuudha. bakka kana godhan
illee horaa bulaa deebanaa galatoomaa jenna. Ulfaatan. Amma gaa qixxee kan keeti erga jedhe kophaa murteessuu hin danda'u erga jedhe abbaa gadaa dubbii gaa isinii fungeessu erga qixxee na godhe abbaan giddii naa dubbadhaa ala nagaa morma galfannee nagaranyaadha naa dubbadhaa erga qixxeen kiyya taate odaan kan oromooti abbaan giddii qixxeen keeti erga jedhe ji'a tokko feeroo teessee adeebitu hin jedhan maal jettu Waa tokko jira mubee. ayyee Mammaa kan Oromootu yoo waaman maaku bakka laale bakka baallii kana gadatu jira gadamoojji jira amma abbaan giddii gara gadamoojjii kana waan achi siqaa jiranii baalliin garuma keessan as dhufti baallii gize maaf isinii kennan waan ta'eef gaafa abbaan giddii gadamoojjitti achi siqan gadaan namni baallii san fuudhu isin waan ta'eef isiniif odaan isin harkatti deeba waan ta'eef akkasiif inuma eeggadhaa jechuu barbaadeeti. okay obsi eeggadhu naan jettanii obsi eeggadhu nanga amma fudhatin jedhanti obsi eeggadhu yerooti gadaa kee fitte amma fakkeenyaaf jeeshan jajaan booda gadaa kee fittaati jeeshan jajaan booda fayyaan sana Oromoon waan tokko beekuu qaba. Gatiin odaa kanaa fi mana kana keessatti gatiin odaa kanaa fi gatiin faarmaasii kanaa guutumatti wal qixa. La ilaha. Jabeessuuf amma gaa dubbii jabeeffamaa. Jabeessuu mitiin. Really. Yes. Gatiin odaa kanaa fi gatiin faarmaasii kanaa tokko. Ana biratti. Odaa kana ka bocee eenyuuni maqaame as jalatti na barreessa. Odaa kana bocee mallattoo Oromoo akkasiin taatu kan godhe qabsaan Oromoo maqaan isaa eenyu? Badhaasa dawaa furdinaa kan qarshii baafurii bilisaa. Yoo dubaan jiraatamu. Bakka jiraatu Ameerikaa taanaan Ameerikaatti ni ergafu. Kan furdinaa. Wallahi. Kan nama furdisu? USA. Kan nama furdisu? Minnesota irraa yoo barreessa. Kan nama furdisu? Kan nama qo'in tala tokko jirti. Barreessin talaa? Daqiiqaa 5. Daqiiqaa 5 maali? Daqiiqaa tokko. Daqiiqaa tokko ishee. Dawaa dirhama 400 jechuun birii meeqa bettu? 8 Delivery kafalee. Kuma 10 jaam. Top. Delivery kafiyyee mul'ikoo. Jabaadha. Yalla. Hai Oromoo. Intalli qalloon sun hin barreeffattu? Yoo kan qallisu yoo furdaa taane yoo abbaa giddi. Yoo furdaa taane. 49 yoo furdaa taane immoo kan qallisu kan taphiti. Meerri hin barreeffamne. Ayyee jabaadhaa qaba. Kan odaa bocee abbaan gadaa deebisuun hin ta'u nama biraati. Kan odaa bocee. Injiru umeera. Maal? Ma deeqa shan kinte. Qabeenya qabsoodha amma. Gaafficha inni yaadanne. Namni yeroo qabaatiif boca odaan dhageeffadhu. Odaan. Doolaara 300 oliin kanan proomisiin seene. Qalbi. Bareedii kaa. Bakarwaareeti. Bakarwaareeti. Miti. Bakarwaaree isa millichatti moo? Saa miti. Maqaan isaa. La. Gaaffii kennu sirrees anaayyuu hin galle. Bakarwaaree miti. Gaaffii. Odaa kana bocee. Mallattoo Oromoo akka inni ta'e gaagaa irratti akka mallattoo Oromootti fudhatamaa miti. Bakri isaa baloti. Miti. Jaarraa abbaa gadaati. Miti. Goobanaa afaan nama jala jira. Taaddasaa Birruu. Miti. Sheebakri isaa qaloo lakkeedheera. Namni akka odaanii mallattoo Oromummaa ta'uu labsee maal jedhee eenyuun Sheebakri jedhaman. Hayilee Fiidaati. Silaa shillimaatiin umeera isaatiin. Attimshi. Suuraa wajjin isaa azuroo dhiza. Ishee eenyuuni. Jaarraa abbaa gadaati kan jedhu. Kana. Taachu sadoo. Taachi. Isa kana moo. Taaras. Wallaahi. Haayila Maariyaam gammadaa jedhama laa kana laa. Haayila Maariyaam gammadaa jedhe yaa Rabbi dubbii moritti fiduu fi laata giddi. Maal. Haayila Maariyaam gammadaa jedhama. Kanatu odaan Oromoo mallattoo Oromoo akka ta'u ka godhe hayyuun keenya qabsaan keenya yeroo waldaa macaaftuu lama hundaa'u adda durummaan keessa ka ture. Bakka adeemne. Oromoon hayyoo fi ganaatti haadhannee adda baafanneen barree hin fixne. Bakka. Basuun tagalisa bakka. Summa abroon miidha.
እሷ አትሄድም እሷ አትሄድም ከኔ ጋር አትሄድም። Ummata fooloo kokkumaa furtamaan nagaa innaan diddoo itaa ta'u. Naa jedhamani kun maal? Dhibboo fooloo godhaa. Kumaa furtamaan nagaa. 200 qofa akka ta'e. Fooloo na godhaa 200 nama 200 qofa. Nama 600 keessaa amma kun fooloo namni irraa qabu hin jiru bara hundinuu. Amma Araba fooloo godhaa deemtanii Amaara fooloo godhaa deemtanii fooloo na qotan maanni. Ijoolleen Dubaayii keessa jirtan immoo warri birrii awwaalaa galfachuu barbaadan na dubbisuu dandeessan silkii quxuriin koo farfaayidii jala jira na dubbisuu dandeessan okay. Hojjedhu fooloon nufaati hojjedhu jabaadhu. Fooloo godhaa 40 takkaa kadhadheen beeku amman kadhadhe laa fooloo. 40 galuudha dheetaa isa jiru. 40 nagaa baarakallaa fiikum du'aa itinii kan nama sheekaati. Inni jedhu amma mee ani Oromoon silaan naan 70 gaheetu natti cuftu akka wanti 13 irratti cuftee naan dhanaa geenye maal akka balleessin hin beeknu 100 galuufani amma gaafan 100 galee maal naa ergita Dubaayidhaa akka obboleessaati. Maaltu ergu? Yoo Dubaayii kana maaltu ergu? Mamaan si beeka sin gaafadhee maal naa ergita 100 galuufani hedduu kanan galalaan torbee kana keessa maal naa ergita? Maalin erga joo nama nama takkaa kennaa kana nama. Waan aadaa shanan gibee keessaa waan baay'ee qabna Oromoon aadaa waan guddaa qabdi waan akka uffata aadaa minamanii kan indee waan danaa seenee amma funyaan keen qabaa. Nan joo silaa ta'e koo dhageeffadhu. Jaarsa qabdaa. Jaarsa qabdaa. Nafuun isin hin jenne uffata aadaa bitiin argisiin jedhe malee. Itti baafanii koo hidhaa sabdi ergutti baafanii doktora sallamina. Silaa ta'e amartii irmoo hin bitee ergaafanii. La saamartii ma abbaa jihaadiin bira daqiiqaa faazarii bira daqiiqaa saamartii ana biraa maal goota. Laa dura keenya malee dura nu walitti kaa'aa baara. Inna dubbiin dhume jara bira gamoo. Wanta amantaa islaamaa keessa wanti dura